Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbee keessatti akkaataa kamiin SPSS irraatii daataa keenya vaarabiloota keenya gara istaataatti fidannee itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa kana keessatti immoo Microsoft Office Excel irraa akkaataa kamiin daataa keenya yookaan vaarabiloota keenya gara istaataatti fidachuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan fuula YouTube kiyyaa subscribe gochuudhaan hordofuu eegalaatiin jecha kan miseensa taatan immoo hiriyoota keessaniin akka geessaniitiin jedha. Kallattiidhumaan gara sanatti gaafa galu Excelidhaan daataa guurranneerra jennu mee banee ilaalu Excelidhaan daataa guurranneerra jennu daataa bifa kanaan Excelidhaan guurramee dhufe kana daataa bifa kanaan Exceliin guuttadhee qaba. Exceliin guuttadhee qaba. Dalgi kun vaarabiloota kootidha. Akkuma SPSS irratti wajjin ilaalaa turre jechuudha. Vaarabiloota guurradheedha jechuudha. Isaan kun vaarabiloota kana akkamitti istaataatti geeffadhaa. Kun SPSS irratti kan wajjin hojjetaa turredha. Akkaataa kamiin gara istaataatti geeffadhaa kan jedhu jechuudha. Vaarabiloota kana istaataatti geeffachuudhaaf maal godha jechuudha. Maal godha jechuudha. Istaataan banadda dhaqe. Karaa salphaa ta'een Excelidhaan guuttattanii erga Exceliin guuttattanii booda gara istaataa geeffachuu dandeessu, gara SPSS geeffachuu dandeessu. Amma akkaataa kamiin daataa Exceliin guuramee qophaa'ee dhufe kan gara istaataa geeffanna. Akkaataa kamiin geeffanna? Istaataa keenya banannaa dandee portabilii kan taate kanan qabatanii jedheera. Achuma irraan banadha. Istaataa erga banannee booda faayil jenna. Impoortii kan jettu iddoo kana jirti. Kunoo faayilii dhuftanii impoortii kan jettu iddoo jirti. Ishee irratti cukaastu. Ishee jalqabaa kan Excel spreadsheet file extension ita kunis Excelidha by the way .csv kuni Excelidhaanis jira waan ta'eef file extension kuni kanaanis save godhatan kanaanis fiduu dandeessu garuu ani kanaanis save godhe waan ta'eef Excel spreadsheet isheettu kanan banadha jechuudha. Ishee irratti gaafa ni cukaasu kanan naa dhufa erga kun naa dhufee booda dhaqee bakka daataan koo Exceliin qindaa'ee jiru sana naqaa jechuudha. Directory sana yookaan folder sana naqaa jechuudha. Eessa jira kun hundana jirti desktopii SPSS keessatti save godhadheera waan ta'eef dhufee bifa kanaan hin argadha jechuudha. Isaa booda kana irratti cukaaseen open jedha kan double click irratti godha. Erga as geenyee booda maal gochuu qabna kan jedhuu fi yoo fudhattanii ilaaltanii jechuudha. Vaaraabilii mataarra jiru kana value isaa wajjiniin vaarabiloota kana value godhee dabarsa waan ta'eef akka inni sana goone maal goona import ishee jettu kan import first row as a variable name import all data as a string lamaanuu kiliikiin godhaa jechuudha. Wanti beekuu qabnu kana dhiisuu dandeessu isa lammaffaa kan ganaa data type keenya achitti murteessina waan ta'eef data type achitti murteessina waan ta'eef dhiisuu dandeenya ishee kana tiikituun godhin garuu value data keenya stringi dha ta'e hundi isaa stringi dha ta'e nu amma nambariidhaan hin qindeessee jira waan ta'eef gara istaataa gaafa dhufu ganaa data type isaa murteessa waan ta'eef ammaaf akkuma jirutti row data kana naaf geessu. Ishee kana tiik gochuu qabdu. Sababiin isaa vaaraabilii kana achitti akka mata dureetti hubachuu danda'u qaba waan ta'eef. Kanan gootan taanaan maal godhee geessaa fakkeenyaaf mee kanatu tiikiin godhii nageessee yaadaallu. Ilaala waan hin godhe ofirratti ilaaltan jechuudha. Name level jedhee vaaraabilii nuti barbaanne tokko hin jiru jechuudha sirra. Kanaaf kana beekuu danda'u qabdu. Kanaaf maal gochuun qaba ree duuba deebi'aa banadhu. Don't save jedhee asanne fiyaa banadhu isaa booda file import Excel data open kana dhufee ishee kana tiikii gochuun qaba jechuudha. Ishee kana tiikii gochuun qaba. Saawwadoo okay jedhee kun fide vaarabiloota koo akka jirutti fidee na agarsiisa jechuudha. Vaarabiloota koo fidanii ilaaltanii kun bifa kanaan fidee galcheera jechuudha. Ilaaluu dandeessu jechuudha. Asirratti commandii generate tuuni tokko lamaan amma kana uumna ture sila. Garuu amma vaaraabilii kanas value isaas wajjin nuu fideera jechuudha. Excel irratti qindeeffanne. Value sedannee ilaallu. As dhuftanii ilaaltu akkuma kutaa darbee keessatti isin agarsiise. Isheen kun browseridha. Browserii kana dhuftanii ilaaluu dandeessu. Edit gochuu dandeessan asirratti isin jedheera. Ilaala.
waan Excel irra jiru hunduma isaa fidee as naa gateera jechuudha waan Excel irra jiru. Waan Excel isheen kun amma missing value value ishee namichi tunguutiin darbe respondenttiin koo tunguutiin darbeera bifa kanaan naa fideera ilaala waan Excel irratti sila qindeessina hunduma isaa fideera jechuudha. Variable keenyas kunoo bifa kanaan arguu dandeessu ilaaluu dandeessu jechuudha. Variable saddana jira kunoo bifa kanaan variable keenya jira. Data value isaas nu fide value variable keenya kana nu fide level isaallee yookaan questionnaire keenya yoo questionnaire dhaan guutan level gootanii tute questionnaire keessan illee fide assisini naqa jechuudha. Bifa kanaan Excel data irraati gara Stataatti import goonetti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kutaattaa nu keessatti immoo akkaataa kamiin variable kana codebook SPSS keessatti ilaallesan fayyadamnee report isaa ilaallaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Amma kutaattaa nu wal agarruutti nagaan naa turaatiin jecha namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan please subscribe tuun godhiin akka hin baaneen jedha.